Maqaabaa kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna. Ameen kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaaliidhaan gaalubbu bakkaaf lafa jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Galanni ulfinna waaqayyo lafaa ta'u ani nagaa godhu. Guyyaa irraa kana qophii addaa tokko qopheeffadhee jira jechuudha. Dhimma irreechaa fi aadaa irratti irreechi aadaadhamu amantiidha dhimma jedhu irratti namoonni hedduun yaada garaa garaa kaasu. Abbootiin amantaa waa'ee irreecha irratti maal jedhu kan jedhu kopi guddaa qopheeffadhee tinan jira hanga xumura sagantaa kiyyaatti nu hordofaa subscribe like share gochuudhaan hanga xumuraatti yoo nafaan taatan nu hordoftan waa hedduu barachuu dandeessu. Tole kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kallattiidhumaan gara gaafii fi deebii keenyaatti seennaa mi paaster waa'ee irreechaatiin wal qabatee namoonni ilaalcha akkamii qabu yaada akkamii kaasume. Waa'ee irreechaatiin wal qabatee irreechi siyaasadha warra jedhan jiru. Irreechi amantiidha warra jedhan jiru. Irreechi walitti qabamu hawaasaatii kan jedhan jiru. Kuni egaa yaada fi ilaalcha namoonni garaa garaa kaasanidha. Namni waan itti fakkaatu kaasuu ni danda'a. Simmee akka paastarii tokkotti akka tajaajilaa tokkotti waa'ee irreechaa fi amantaa waaqeffannaa irratti yaada akkamii ilaalcha akkamii qabdu meesni. Kanaaf uummata keenya amma amantii waaqeffannaa keessa jiran yookaan immoo waaqeffattoota warra ta'anii warri nu jennu Kiristoos malee jireenyi hin jiru. Uummata amantaa waaqeffannaa keessa jiranii Kiristoos malee jireenyi hin jiru jettan. Dhuguma Kiristoos malee jireenyi akka hin jirre beekamaadha. Garuu uummanni amantaa waaqeffannaa keessa jiru waa Kiristoos hin beeku, waaqayyoon hin beeku. Waaqeffannaa jechuun bara waaqayyoon galateeffanna, waaqayyoon waaqeffanna jedhaniiti kan isaan amanan. Akkamittiin yaaddanii yaada kana kaastanii paaster? Mee haa ta'uti ammas gaafii tokkoon deebisee siin gaafadha. Uummanni kun irreecha irratti gaafa hirmaatu kan inni irratti xiyyeeffachuu qabu maalidha jettanii yaaddu? Yoo ayyaana irreecha irratti deemtee hirmaattus ayigilaasii Kiristoosiin ilaaluu qabda. Ayigilaasii Kiristoosiin jettanii Kiristoos ayigilaasiidhaan kan inni ilaalamu, fuulleedhaan kan inni ilaalamu yookiin immoo kan inni beekamu. Kiristoos ikkoo amantaadhaan kan inni beekamu, amanuudhaan kan inni beekamu, lapheedhaan kan inni beekamu malee fuulleedhaan miti. Yookiin immoo ayigilaasii waan godhattanii jirtaniif tariitii ayigilaasii godhattanii jirtanii Kiristoosiin waan argite sirriitti fakkaateti Kiristoosiin kan argamuu danda'u amantaadhaan, lapheedhaan, qorachuudhaan, bira gahuudhaan maalummaa Kiristoos addaan baasanii beekuudhaan malee ayigilaasiidhaan beekamuu ni danda'a paaster. Kun yaada goggoraati. Too yaada keessan sirreessitanii gaariidha. Mee haa ta'uti ammas gara booddeetti deebiseen gaafii tokko isinii kaasaa uummata amantaa waaqeffannaa keessa jiruu fi irreecha irratti hirmaatuun egaa Kiristoosiin qofa ilaaluu qabna jettaniittu haa ta'u mee isinii irreecha irratti ni hirmaattu. Irreechi aadaa waan ta'eef amantii waan hin taaneef sabni kamuu irratti hirmaachuu ni danda'a. Daangaa hanga daangaatti kiristaannis musliimnis egaa amantoota garaa garaa keessa kan jiranis irreechi aadaa waan ta'eef amantaa waan hin taaneef irratti ni hirmaatu. Isinmee aadaa kana aadaa saba guddaa kana aadaa saba Oromoo kana irratti ni hirmaattu meesin irreecha irratti. Confusioniin garaa garaa waan jiruuf deemee dhaloonni achi deemee akka dogongoru hin barbaadu. Personally standing kiyya kan hin deemu irratti hin hirmaadhu. Tole yaada keessan irratti egaa deemee irratti hin hirmaadhu achi deemee summanni akka dogoggoru hin barbaadu jettanii irreechi iddoo dogoggoraa iddoo confusion nama godhu yookiin immoo waan suukaneessaa dukkaneessaa wayii waan namatti taasisutti akkasii sammuu keessan keessatti kan qabdanii namaffaa immoo hin deemu irratti sin hirmaadhu jettanii irreecha akka waan balaaleffachaa jirtaniitti jechuudha yaada keessan irraa kan calaqqisu. Ta'us irreechi amantaa miti aadaadha. Aadaan kun immoo aadaa saba bal'aati. Oromoon gaafa irreecha irratti bahee waaqa laga kana uumte, waaqa bishaan taliila kana uumte, booruu gannaa kan nu ceesiste, taliila kanatti nu ceesiste, waaqa marga lalisaa nu agarsiisu, nu boonsite, qananii kanaan gammachuu kanaan ilillee kanaan birraa kanaan kan nu geesse jedheeti waaqa kan galateeffatu. Isin immoo aadaa uummata bal'aa kana akka waan dudduuba isaa waan biraa jiru confusion wanti nama godhu akka jirutti kan isin laaltani. Haa ta'u mee kun yaada dhuunfaa keessan ta'uu danda'a, ilaalcha keessan ta'uu danda'a. Ta'us mee akka isin irratti hin hirmaanneef wantoonni isin daangessan akka ijootti isin kaastan maalidha mee? Maaliif jennaan ritual practice garaa garaas keessaas waan qabuu fi yeroo itti uummanni walii galee waaqayyo galateeffatudha kan jedhu ani waggaatti eegee guyyaa tokko waaqayyoon hin galateeffadhu. Yeroo hundumaa faarfannaa keessa yeroo biraatti deebuu dandeenya. Akka yaada isin amma kaasaa jirtanitti Oromoon waggaatti al tokkicha qofa akka waaqa galateeffatutti kan isin laaltan. No, kun yaada dogoggoraati. Uummanni Oromoo yeroo tokko miti waggaatti kan inni waaqa galateeffatu. Yeroo hundumaa waaqa ni galateeffata. Waaqayyos immoo yeroo hundumaa galateeffamaadha. Mee fakkeenya tokko isinii kaasee ilaala.
Abboonni keenya jalqabarraa jalqabanii waaqa kadhachuu kan isaan eegalan ganama gaafa obboroo lafaa ka'an fuula isaanii gaafa dhiqataniyyuu waaqa nagaan na bulchite nagaan na oolchi bakka gaarii na oolchi hamaarraa na oolchi jedhanii waaqa isaanii galateeffatu. Gara siree ciisicha isaaniitti osoo hin deemin waaqa galateeffatanii rafu yeroo hunda waaqa kadhatu. Oromoon waaqa kadhachuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Hundayyuu kadhannaadhaan kan eegalu kadhannaadhaan kan inni xumuru. Jaarsummaa tokko gaafa taa'u kadhannaadhaan eegalee kadhannaadhaan goolaba. Kana qofa miti. Gaafa bokkaan roobuu dide Oromoon bahee waaqa gaafa kadhatu bokkaan roobee hin beekne dibillisii roobee dacheeni bishaaniin badhaati. Akkamittiin uummata bal'aa kanaatiin Oromoon waggaatti al tokkicha bichaa waaqa galateeffata jettanii yaaddu. Waggaatti kan inni waaqa galateeffatuuf kuni aadaadha. Aadaa isaa kana bakkaa bakkatti walitti bahee ibsituu aadaa isaa waaqa galateeffachuu isaa waaqa laga uume lagarra dhaabbatee waaqa bishaan uume sanarra bishaanirra dhaabbatee waaqayyoon galateeffata malee kun dogongoraan qabu. Akkamittiin uummata guddaa saba bal'aa kana ganama bariin ka'ee nama waaqa kadhatuuni waggaatti al tokkicha waaqa kadhatta jettanii yaada kana uummata bal'aa kanaaf kaastasin. Kanaafuu yaada keessan osoo sirreessitanii gaariidha. Haa ta'u mee dhumarratti akka dhaamsatti wanti saba kanaaf uummata kanaaf dhaamtan ni jira akka paastarii tokkotti. Saba kee uummata Oromoo jaalata taanaan Kiristoosin ittiin. Irreechaan faarsin Kiristoosin faarsi. Oromummaan faarsin Kiristoosin faarsi. Kan faarsuuf waamamne isa barbaraa Kiristoosidha waan ta'eef. Irreessaan faarsin Oromummaan faarsin jettanii Oromummaan sabboonummaadha. Irreessi immoo aadaadha. Ibsituu saba sanaati. Qabeenya sabni sun qabudha akkamittiin faarsin jettanii. Sabni kun abboolii keenya darban irraa jalqabee waan kana kunuunsaa kabajaa deemaati kan isin dhufe. Har'a sabboonummaa saba kanaa, aadaa saba kanaa, afaan saba kanaa hin faarsin gaafa jettani. Yaadni isin kaasaa jirtan yaada jibbiinsaa of keessaa qabu. Oromummaan faarsin irreessan faarsin. Kiristoosin faarsi jette. Dhuguma Kiristoosin ni faarfama. Bakka itti faarfamuu qaba addaan baasnee beekuun barbaachisaadha. Oromoon irreessa kan faarsu, Oromoon aadaa isaa kan kabaju, kan kunuunsu, Oromummaa isaa kan faarsu, sabboonummaa isaa amma ga'u agarsiisuudhaaf. Sabni kamuu amma ga'u maalummaa isaa, eenyummaa isaa faarsee nutti himaa jira, agarsiisaa jira addunyaatti. Waa'ee aadaa isaa dubbachuun, waa'ee sabboonummaa isaa, waa'ee Oromummaa isaa dubbachuun namni tokko cubbuu itti ta'a jedhee hin yaadu. Maaliif? Ani Oromoodha jedhee Oromummaa isaa faarsuun Oromummaa isaa ofirraa kaasuu hin danda'u. Namni tokko biyya kana keessaa ba'ee Ameerikaa yoo deeme ani Oromoodha jedhee waa'ee Oromummaa isaa kan dubbatu yoo ta'e cubbuu ittiin ta'u kuni Oromummaa isaa faarsuun cubbuu ittiin ta'u. Aadaa isaa faarsuunis immoo irreecha faarsuun aadaadha. Aadaa sabni tokko qabudha. Aadaan kun immoo uumamaan kan Oromoodhaaf laatamedha, kan kennamedha. Sabni kamuu aadaa mataa isaa qaba. Aadaa kee hin faarsin, afaan kee hin faarsin, sabboonummaa kee hin faarsin jechuun jibbiinsa isin of keessaa Oromummaadhaaf qabdan agarsiisa. Kanaafuu Oromoon aadaa isaanii faarsa. Irreecha ni faarsa. Akkasumallee Oromummaa isaanii faarsa. Oromummaa isaa fi aadaa isaa gaafa faarsu garuu waaqarra caalchisee miti kan inni faarsu. Oromummaa isaa qabatee, sabboonummaa isaa qabatee waaqa ittiin faarsa, waaqa ittiin galateeffata. Kanaafuu jechuu kan isinirra jiraatu waaqayyo irra caalchistee Oromummaa, waaqayyo irra caalchistee aadaa, amantaa irra caalchistee aadaa kee hin faarsin otoo jettanii isinirraa bareedatu. Oromoon aadaa isaa akkuma jirutti qabatee, sabboonummaa isaa akkuma jirutti qabatee, eenyummaa isaa, maalummaa isaa akkuma jirutti qabatee achirra dhaabbatee immoo waaqa isaa galateeffata. Kanaafiyyuu waa'een Oromummaa fi waa'een irreechaa, waa'een amantaa isiniif hin galle taanaan osoo teechanii barattanii baay'ee gaariidha. Koffaa namni kamuu hubachuu kan qabu irreechi amantaa osoo hin taane aadaadha. Aadaa kana immoo aadaan kun immoo kan saba Oromooti. Sabni biraas aadaa mataa isaa qaba. Aadaa isaa immoo sabni kamuu kunuunfachuudhaaf mirga qaba. Amma amantaa isaatti hin buunetti, amma waaqa waaqessu olitti caalchisee hin laalletti kabajachuu, kunuunfachuu, itti fayyadamuun mirga isaati. Amma immoo gara hayyuu mana kiristaanaa keenyaa kan ta'e gara luba Bilaay Mokonniinitti isin deebisaa. Kabajamoo abbaa keenyaa irreechaan aadaadha moo amantiidha yoo jenneen gaarii? Waaqeffannaadha kuni amantiidha jechuu miti. Aadaadha hoo jenne gaariidha.
Kabajamoon abbaan keenyatti dhiyeenyaan waggaadhaan ayyaana irreecha irratti waan hirmaatanii fi ayyaanni irreechaa kun aadaadha malee amantaa miti. Kanaafuu aadaadha jennaani. Aadaadha yoo jenneen gaariidha jedhan namoonni kabajamoo abbaa keenyaa asirratti jechuudha. Namoonni baay'een yaadni isaanii gargar ta'a. Amantaadha kan jedhan aadaadha kan jedhan jiru jechuudha. Mee warra amantaadha jedhaniinoo maal jettu? Amantiidha hoo jenne irreecha kan amantii kam jennaan? Nus kan nu rakkise kan nu dhibeesse kanadha. Kabajamoo abbaa keenya kanaafuu maal jechuu ni qabna ree? Kanaafuu irreechafis gaarii miti, amantii kaaniifis gaarii miti jechuudha. Tole irreechi amantaadha yoo jenne irreechafis amantoota kanneen biroodhaafis gaarii erga hin taane irreechi kun yoomirraa jalqabee jira yookiin immoo yoomirraa jalqabee ture. Ortodoksiin, Pirotestaantiin, Musliimin hin jirre jira hoo jenne eeyyan hunda dura han jiru biyya kana keessatti isa. Ayyaanni irreechaa yookiin immoo aadaan kun ni ture jechuudha. Haa ta'uti erga ture amantoota kana akkamittiin hammate yookiin immoo ofitti fudhatame irreechi kuni. Oromoon hammataa waan ta'eef amantii Musliimaa, amantii Kiristinnaa hin balaaleffatu, hin leellisu. Kuni guddina bal'ina sabboonummaa Oromooti kan inni agarsiisu. Oromoon hammataadha. Amantaa kamuu hin balaaleffatu, hin deeggaru. Kun immoo amantaa miti, aadaadha. Aadaa isaa immoo Oromoon ni kabaja. Namni adda biraas dhufee yoo kabaje hin kabajin, safeeffatin yookiin immoo ittiin hirmaatin hin jedhuuni. Haa ta'uuti mee gaaffii tokko isinii kaasaa ammas namoota akkamiitu ayyaana irreechaa kana kabajuu qaba jettanii yaaddu? Namuu amantii kam keessa haa jiraatu irreecha kabajuu hin danda'a, ulfeessuu hin danda'a, jaalachuu hin danda'a, kunuunsuu hin danda'a. Tole baay'ee gaariidha. Egaa ayyaanni irreechaa kun amantaa waan hin taaneef aadaa waan ta'eef amantaa kam keessa iyyuu kan jiru namni kamuu kabajuu ni danda'a, kunuunsuu ni danda'a jettanii jechuudha. Garuu dirqama kabajuu, dirqama kunuunsuu kan qabu eenyudha jettanii yaaddu? Dirqamas immoo Oromoo hundaaf. Ayyaana irreechaa kana kabajuu fi kunuunsuun dirqama Oromoo hundaa yoo ta'e saba biraadhaaf immoo ergaa dabarsitan qabdu? Saba kaaniif immoo ergaan dabarsuu barbaadu. Tole ergaa keessanitti fufaa. Balaaleffannaa keessaa kaanee kunuunsuu qabna. Sabni kaan amma hambara kanaa wanni adda godhu kana. Tole egaa akkuma dhageessan akkuma hubattan ayyaanni irreechaa aadaadha malee amantaa miti. Kanaafuu sabni kamuu kunuunsuu kabajuu qabachuu ni danda'a yaada jedhudha kan isaan of keessaa qabani. Qophiiwwan har'a qopheessine irraatii waa hedduu akka hubattan akka barattan abdiin qabaa. Marree kabajamtoonni dhaggeeffattoonni keenya chaayinaaliin kun kan keessanii miidiyaa keessanii waan ta'eef subscribe, share, like gochuudhaan yeroo kam hordofaa. Sagantaan isinii qophaa'etti yoo gammaddan gara fuulduraatti illee sagantaalee akkanaa qopheessinee akka isin biraan geenyu yaada keessanii nu jajjabeessaan affeerraa qophii kiyyaati. Galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa deebanaa qophii kan biroodhaan walitti deebinutti nagaan tura. Waswaata Egzaabeer.